السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر kabajamtoota hordoftoota channel FM Technology nagayni rabbi bakka jirtanitti isin bira haa ga'u jecha arras viidiyoo takkaan isin qabadee dhufe jechuudha. Viidiyoon kun qawwanii wal qabatu waa'ee Wi-Fi tiin jechuudha. Waa'ee Wi-Fi tiin wal qabata yeroo jennu akkaataatti Wi-Fi keenya maqaa isaa hide goonu jechuudha. Akka namni yeroo dhufe namni haareen yeroo dhufe mana keenya taa'ee Wi-Fi banate akkaataatti gizee Wi-Fi bane Wi-Fi isaa search godhee hin finneef akkaataatti goonuu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kana karaa salphaa ta'een isin garsiisa. Akkasuma routoroota akka ZTEs kan akka Huawei faa akkasuma TP-Link fi D-Link illee yoo danda'ame isin garsiisa jeetiin abdii qaba. Osoo viidiyoo teenyatti isin kabajamtoota hordoftoota keenya channel kana subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa. Akkasuma viidiyoo tana like godhuudhaan obboleeyyan keessan wantoota kanaa kana irraa fayyadamuu barbaadu biraan gahaa nu wajjin turaa isin. Hayyigaa kabajamtoota hordoftoota keenya duraan dursee waan isin hubachiisuu qabu jira jechuudha. Waan isin hubachiisuu qabu yeroo Wi-Fi keessan password dhoksisuun dura wantoota qabachuu qabdaniitu jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya wanni qabachuu qabdan amma fakkeenyaaf as keessa seenee haa isin garsiisu waa sadii qabachuu qabdan. Kabajamtoota hordoftoota keenya Wi-Fi keessan dhoksisuun dura waa sadii irraa qabachuu qabdan. Wanni sadeen qabatan tokko maqaa keessan jechuudha. Maqaa keessan akkuma agartan amma fakkeenyaaf kuni Muyyaddiin ja'a. Tokkoffaa maqaa keessan qabachuu qabdan jechuudha. Lammaffaa wanni qabachuu qabdan gosa security qatee gosa security akka inni ta'e fakkeenyaaf amma security isaa WPA/WPA2-personal hajau kana jechuudha. Gosti security isaa akkasuma lammaffaa wanni qabachuu qabdan kana jechuudha. Sadaffaan ammoo password Wi-Fi keessaniiti. Password Wi-Fi keessanii osoo qubee takka dogongorre qabachuu qabdanii jechuudha. Isaan kana sadeen guutannaan yeroo barbaadanitti Wi-Fi keessan jechuudha. Gizee Wi-Fi dhoksisitan booda asiin bakka add networks jettu kana kilik gootanii achi booda asitti akkuma asirratti agartan maqaa Wi-Fi keessanii guutanii jechuudha. Asitti gosa security Wi-Fi keessanii asiin akkuma agartan kun isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf keenya kun akkuma agartan WPA/WPA2-personal hajau kana jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana achi booda sadaffaa irratti wanni guutuu qabdan kaniin qabadhaa isin injee enter password jaa password Wi-Fi keessanittis qabachuu qabdanii jechuudha. Sadeen kana qabannaan achi booda abbaan fedhe Wi-Fi keessan dhufee yoo jala taa'aa oole hin seenuuf jechuudha. Isin ammoo karaa kanaan dhuftanii bakka add networks jettu kanaan seentanii guuttachuu dandeessanii jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ergaan hammana isin hubachiise gaa kabajamtoota hordoftoota keenya keessaa baanee akkaataatti Wi-Fi keenya hide goonuu isin garsiisaa jechuudha. Amma san isin garsiisuudhaaf gaasumaan bakka Wi-Fi keenya tana seenna. Bakka Wi-Fi teenya gizee seennee achuma booda setting tana tuyna achi booda manage router hajau kana kilik goona. Achi booda erga kana nuuf fide gaa kabajamtoota hordoftoota keenya asiin waan admin jaarra guddaa passwordinii fi usernameinis sanitti galchitanii jechuudha. Qubee xixiqqaadhaan lachuutu achi booda login jennaanii jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan interfeesii jalqabaa naaf fidee jira jechuudha. Interfeesii jalqabaa erga naaf fide gaa maaliin godhuu qaba asiin garsiisuudhaaf jechuudha. Isin garsiisuudhaaf jechuudha. Asiin akkuma agartan bakka setup jiru kanaan seenaa jechuudha. Bakka setup jiru eegan seenee booda asiiniin bakka WLAN jiru kana seenaa jechuudha. Achi booda interfeesii kana naaf fide. Yeroo kana naaf fide asiin ammaas bakka advanced jiru kanaan kilik godhaa jechuudha. Advanced bakka jiru kana gizeen akkasi kilik godhe akkana naaf fide gaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Asitti akkuma agartan kana broadcast SSID jiru kanaaf deemnaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya bakki tuni hono akkuma agartan SSID jechuun maqaa Wi-Fi keenyaati. Inni kun on ta'ee jira yookiin ni mul'ata jechuudha. Gizee search godhanii isa kana dhabamsiisuudhaaf asumaan disable gizee goote
maqaa wifi keenya ni dhaamaa jechuudha gizee yoo wifi bantallee jechuudha. Erga kanatti disable goote booda asiin apply changes kajoo kana click goonaa jechuudha. Yoo click goone yeroo masan keessaa bahaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya wifi keenya jechuudha. Akka kiyya kana egaa akkuma agartan D-linkiinis akkana na fakkaata akkaataan itti jijjiiranii isa kana akkuma agartan kana jechuudha. Akkanatti jijjiiranii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Mee karaa Huaweiitti isin haa deebisu. Huaweiinis akkuma agartan kana egaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma asirratti agartan erga asirratti isinii fide booda asimaan bakka advanced ta'etu tana jechuudha. Kunoo bakkaan karsanaa irra deemu jiru kana advanced kajoo kana gizee to'ine booda achi booda eessan nu fide jettan asiin akkuma agartan interfeesii kana nu fide. Interfeesii kana gizee nu fide booda asumaan wifi security settings kajoo kana click gootanii jechuudha. Gizee click gootan booda asitti interfeesii kana nu fida kabajamtoota hordoftoota keenya. Asirratti akkuma agartan maqaa wifi keenya isa kana gosti security keenya isa kana passwordin wifi keenya isa kana jechuudha. Akkumaan bakka reefu sanitti isin garsiisati. Asii ammoo kunoo jala kana akkuma agartan hide wifi kajoo kana akkanatti sanduuqni xiqqaan tokko kana bakka tana jira jechuudha. Akkanuma check gootanii achi booda save gootanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Achi booda wifiin keenya yeroo masan keessaa bahaa akkaataan itti guuttatan ammoo akkuma isa duraasanii jechuudha. Hayyee gara katti aanutti haa dabarru. Kan itti aanu gaa kabajamtoota hordoftoota keenya TP-Linkidha. Gosa ruutara TP-Linkit jechuudha. TP-Linkis akkuma agartan jechuudha. Akkaataan isatti guutannu asumaan bakka basic kajoo kana seenaa jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Bakkaan karsaraan isin garsiisu kana basic kajoo kana seenaa jechuudha. Erga kana seenne booda akkuma agartan asitti interfeesii kana nu fida waan ta'eef asumaan bakka wireless kajoo kana click gizee goone interfeesii akkuma ijaan agartanii kana isinii fida jechuudha. Akkuma agartan gaa maqaan wifi keenya TP-Link F244 kajoo kana passwordis akkuma kana. Isa kana gaa akkamitti hide gootan yoo jenne akkuma asirratti agartan hide SSID kajoo kana jechuudha. Hide SSID kajoo kana achuma asumaan bakka sanduuqa xiqqoo tana check gootanii yookiin right gootanii jala gabbuutanii confirm jettanii fixanii jechuudha. Mee katti aanutti haa dabarru. Kan itti aanu ZTE dha. ZTE akkamitti maqaa wifi keenya dhabamsiifna yookiin akka inni mul'anne goona yoo jenne asumaan interfeesii gizee login jennee seenne booda status kajoo kanarra jira waan ta'eef asumaan network kajoo kana click goonaa jechuudha. Gizee click goone booda asumaan WLAN kajoo kana seenna. WLAN gizee nu fide booda SSID setting kajoo kana seenna jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga isa seenne booda asirratti akkuma agartan kana interfeesii kana nu fida jechuudha. Interfeesii kana yeroo nu fide asirratti akkuma agartan enable ta'ee jira wifiin keenya maqaan isaa jechuudha ni mul'ata jechuudha. Maqaan keenya kana akkuma asirratti agartanii dhokotaadha waan ta'eef asirratti immoo akkaataan itti dhokoisinu akkamii yoo jettan asumaan bakka tanatti akkuma agartan hide SSID kajoo kana click gootanii jechuudha boxii tana. Boxii tana click gootanii right goonaan asumaan gabbuutanii jechuudha. Submit jettanii kunoo bakkuma agartan kana jechuudha. Submit jettanii keessaa baanaan yeroo san wifiin keessan keessaa baha jechuudha. Akkaataan itti guuttatan ammoo akkumaan jalqaba irraa isin garsiisanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana gaa kabajamoo hordoftoota chaanaala FM Teknooloojii viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufne. Viidiyoon kun akka isin gammachiisee akkasuma warraa baratanii irraa fayyadamtan abdiin qaba waan ta'eef viidiyoo kana irra deebinee like godhaa isin jenna akkasuma warri irraanfatan chaanaala kana subscribe godhaa nu cinaa dhaabbadhaa wantoota isiniif dalaguudhaaf yaada qabdan yookiin gaaffii qabdan gama koomentiitiin nu barreessaa isin jenna. Hamma viidiyoo biraatiin wal agarruutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.